bakkan taa'ee jirutti isaanaan jedhan innaan poolisiin natti dhufte intala tokko amma harka qabdee dubbistee taanaan jette eeyyee harka qabee dubbiseeraan jedheen kottuun barbaadamtanaan jettee poolisii xaabiyaa na fuutee dhatte guyyaa itti Hacaaluun wareegameedha guyyaa itti Hacaaluun wareegame baay'een gadde garaagartummaa yeroo rifeensi kee guutee turee fi yeroo ammaa kanaa nutti himuu dandeessaa hin beekan gaafa na arrabsan hedduun isaanii amma al tokko faa maal jedhu islaama jibbee naan jedhu nan beekan maatiin koo abbaa faati koo islaama ta'uu hin beekan Jawaariin hiriyaa kiyyaa yeroo dheeraa waliin turre yeroo dheeraa wal beennaa akka hiriyaatti walitti sinna dargaggeessa waan baay'een irraa eega. Namni baay'een beektaa eeguma feesbuukiin uumame kana waan dhalanne itti fakkaata. Caalaa Bultumeetiif Saaliyaa Saami'ettee Guyyoo Waariyootii fi Abiraam Birruu Guyyoo Waariyoo fi Abiraam Birruu gaafa oduu dubbisu baay'ee natti tola. Guyyoon immoo gaaffii jedhee gaafa inni gaafatu natti tola. Gaaffii maalii qaba? Ofii kun maaltu na caala jedhan alticha keessaniin jedheen guuticha keessan qaxalee keessan gaafan jedhu tokkoffaarra of kaa'u kooti. Ay ilaalees hin beeku irratti dhiyaadhees hin beeku hojii koo jedhee banee hin beeku. OBN sagalee uummataa OBN sagalee bilchiginnaa otoo addunyaa kanarraa jiraachuudhaaf guyyaa tokkitti qabdasiin jedhan guyyaa sana akkamitti dabarsitaa jedhu. Oraazii Tooptee. Yooyyaa ashama harka fuunee hordoftoonni Oraazii show idil addunyaa gubbatti argamtan akkuma baratame har'as qophii toopteenii nama beekamaa Oromoo tokkoof gaaffii 10 dhiheessine gaaffii 10 kana nuuf deebisa. Namni har'a nuti qabannee dhufne artiistii Oromooti. Nama waraana bilisummaa Oromoo keessatti woboo keessattis qabsaa'aa ture gaaffii kanas dhiheessineef jirra. Nama akkasumas amma yeroo ammaa kana Abbaa Gingilchaa Jeneraal Habtaamuu Lamuuti artiist Habtaamuu Lamuu gaaffii hedduu dhiheessinee fi waan haala nama ajaa'ibuun bareecheeti kan inni nuuf deebise. Interviyuu artiist Habtaamuu Lamuu kanaan akka bohaartan abdii guutuu qabna. Gaaffilee ofumaa isaa jalqaba gaaffilee itti himnee jirra. Gaaffilee inni takka takkaan nuuf deebisa gaaffii nuti gaafanne. Gaaffilee hedduu nama bohaarsu nama bashannansiisu gaaffilee isin waa'ee Habtaamuu baruu barbaadan jennee yaannu hundaa dhiyeessineef jirra. Waan kanatti akka bohaartan abdii guutuu qabna. Sududumaan gara interviyuu artiist Habtaamuu Lamuutti isin dabarsaa chaanaalii kana subscribe gochuun eegalaa isiniin jedha jechuudha. Hayyee galatoomi Oraazii show bakka kanatti naaf yeroo keetiif guddoon si galateeffadha gaaffii tokko keessatti gaaffii 4 walitti hiitee na gaafatte. Maal jechuudha kun? Habtaamuu Lamuu eenyudha jettee Habtaamuu Lamuu jeneraalticha qaxalee keessan kan isin fuuldura taa'u namicha mataa guddaa kana Habtaamuu Lamuu isa. Gaaffiin itti aantu eessatti dhalattee guddattee naan jette bakki dhaloota kiyyaa Oromiyaa dhiyaa Wallagga dhiyaa magaalaa Kobor jedhamti magaalaan Kobor immoo gara Sudaanitti dhiyaanna achitti dhaladhe guddinni kiyyaa Koboriin akkuma siin jedhu waggaa 15tti jiraadheera isa booda Asoosaa jiraadheera sana booda Finfinnee yeroo dheeraadhaaf jiraadheera Finfinnee booda immoo biyya baqaa Keeniyaa keessa waggaa 1.8 jiraadheera. Kanan hundaa sana caalaa jiraadhe garuu biyya Kanaadaan jiraadhe baay'inaan magaalaa Edmontoniin jira amma. Haalli barumsa keetii fi amma maal hojjettaa naan jette barumsa kiyya waan ittiin dhaadadhee himadhu hin qabu akka dooktor naaf yaadda fa'aa kana waan hin taanee fi barumsa kiyya baay'ee hin baranne qabsoo keessa turuu mana hidhaa turuurraan kan ka'e barumsa bakka ani fedhu sana hin geenye waan ta'eef barumsa baay'ee hin qabu baay'ee hin baranne amma garuu kan hin hojjedhu daldalaadha. Magaalaan jiraadhu kana keessatti bizinesii mataa kiyyaa mana nyaataan qaba akkasumas immoo uummata kiyya immoo torbaniini toora feesbuukii yuutuubii qaanqee showudhaanii uummata kiyyaa toora saatalaayitii Gadaa Bilisummaa Oromoo irratti kennaa waaqayyoon naa kenne waan hin dandeenye immoo uummata kiyya cinaa dhaabbadheen saba kiyya tajaajilaa jira. Mudannoo addaa nutti himi kan kolfaa yoo ta'e filatamaadha jette isin kofalchiisee hin beeku garuu mudannoo addaa qabu bara 1998 natti fakkaata. Cida wayii deemne gara Harargee dhiyaa kana keessa magaalaa Baddeessa artistoota wajjin dhaqee Daawitee Mokonnoon fa'aa Muktaar Usmaan fa'aa Adnaan fa'aatii wajjin cida deemne ciddi sun immoo kan affeeramne hiriyaa kiyyaa Sorsaa Lammii
intala obboleessa isaatiitu heeruma waan ta'eef cidha kana irratti affeeramnee dhannee magaalaa Baddeessaa kana cidha dhannee utuu ol deebi'aa jirru daawwiteedhaa fi gurbaa kiiboordii taphatu tokkoo fi meeshaa walitti hidhu tokko wajjin magaalaa Ciroo geenye magaalaa Ciroo gaafa geenyu xiqqoo mataan na booyaafate galgala barcaarra bulle fakkaata mataan na booyaafateennan daawwiteedhaa fi gurbaa inni kiiboordii taphatu konkolaataa barbaachuudha kan achirraa ammoo magaalaa Ciroo irraa Finfinnee nu geessu. Anaaf gurbaa inni suni inni teeknishaaniin suni meeshaa eegaa jirra bakki itti meeshaa eenyu mana shaayii tokko jala mataan na booyaafatee jennaaniin qoricha bitadhamee nan dhufa jedheen gurbaachitti dhiisee qoricha bitachuu gaafa naqu magaalaa Ciroo keessa mana qorichaa tokko arge manni qorichaa barreeffama tokko argadheen barreeffama sanaan gaafan gadi goru intalli bareedduun tokko natti dhufte. Intalli kun gaafa natti dhuftu harka qabeen nagaa gaafadheen manni qorichaa eessaan jedheen kun fuula kee duraanaan jette nagaa gaafadheen dubbiseenitu gaafadhee jennaan natti agarsiiste dhaqeen qoricha mataa kana bitadhee gaafa nachi deebi'u intala kanatti nami baay'een itti marsee jira. Ani waan isaan beeku issuun onaan jedhanii afaan Amaariffaan qubanatti qabu. Callisee dhuman bira darbee dhaqee bakka meeshaa keenya kana dhaqee mana shaayeetii shaayeedhaaf daabboo ajajadheen garaa qullaatti qoricha liqimsureen aannan wajjin ajajadheen utuman taa'ee isa nyaachaa jiru poolisiidha wajjin uummati wal guuree dhufe mana shaayee kana. Bakka taa'ee jirutti isaanaan jedhan innaan poolisiin natti dhufte intala tokko amma harka qabdee dubbistee taanaan jette eeyyee harka qabee dubbiseeraan jedheen kottuun barbaadamtanaan jettee poolisii xaabiyaa na fuute dhatte. Maaliin jedheen poolisii xaabiyaa gaafa geenyu maal ennaan intala gaafa harka qabdee dubbistu bira dabartu intalli rifaate fincaan ofirratti gallakkistee nuuf galchaa fincaan ofirratti buuste kanaaf qoricha qabda qaama keerraa naan jedhan lakki ani qoricha hin qabu mana qorichaan gaafadhe qoricha mataa na booyaafatee naan qoricha bitadhe jedheen nagaa gaafadhe hin bareeddiin nagaadhuma gaafadhe bira darbe no akkasumatti naan jedhan daawwiteen faa dhagaanii dhufanii achi yaa'anii as deemanii poolisii karasanii hin didan hidhamuu qabaa naan jedhan maal ennaan qoricha qaba qaama keessaa dhaqanii chertii ortodoksii keessaa qeesii guddaa areedii as ga'u masqalii baatee koofiyaa sana uffatee wayyaa gurraacha natti fidanii dhufan qeesichi gola keessa ol nagashanii wayyaa narraa baasanii qullaa koo na dhaabanii na sakatta'an warqee wallaggaa maraa sanan qaba warqeen qubarraa qaba warqee sana narraa fuudhanii warqee kanarratti digimtiitu hojjetamee jira naan jedhan qaama koorra kittibaatii dur gaafa ijoollummaa nama waraanan asirra godaannisi jira godaannisa sana arganiifa dawaatu sana keessa jira naan jedhe lakki ani waan tokko hin beeku daawwiteen kadhatee dadhabee bakka akka rabbisi godhe ta'e naan jedhe birrii 50 naa kennee inni Finfinnee sokke ani mana hidhaa sanan bulee rabbi nabsee isaa maalu Jamaal gaazexeessaa nama jedhamu tokko Finfinneetti beekaan argadhe inni dhufee ganamachi waasii naa ta'e intallis nagaa taate waan tokko hin taane mana hidhaa sanaa ba'ee yoo sin kofalchiise hin beeku mudannoo kanatti na mudate intala sana ergasii guyyaa itti gammaddeef guyyaa itti gadditee naan jette guyyaa itti gammadde dursa guyyaan itti gammade jireenyan kanaan dura jiraachaa ture biyya baqaa keessa ta'e biyya keessatti ta'e mana hidhaa dararamaa ture biyya baqadhee bee dhufee biyya Kanaadaa kana keessatti fuudhee maatii horadhee guyyaan itti mucaa argadhe mucaa jalqabaa sana gaafan argadhe baay'een gammade baay'een gammade guyyaan isaas Diseembar gaafa 24 bara 2007 guyyaan sun anaaf guyyaan itti mucaa argadhe suni guyyaa gammachuu guyyaa dhuma hin qabneedha intala see lammaffaas gaafan argadhu inni jalqabaa dhiiraa lammansaa kanatti baay'een gammade guyyaan itti ijoollee argadhu maaliif yaadeen beeku fuudheen jireenya horadheen mucaa argadhe jedhadhee waan hin beeknee fi akka waan sapiraayizii wayiitti ta'a har'ayyuu gaafa mucaa koo argu baay'een gammada na gammachiisa ijoollee argachuu kootu na gammachiisa abbaa ijoollee ta'uu kootti hin gammada guyyaan baay'ee itti gadde guyyaan baay'ee itti gadde gaddisaa ammoona al tokko kan na keessaan baane guyyaa itti Hacaaluun wareegameedha. Guyyaa itti Hacaaluun wareegame baay'een gadde gadda keessa gadda isa dhumaa saayitii 3 saayitii 4 fi makiinaa keessaa utuun hin bu'in gingilchaan hojjedha jireen istiidiyoo dhufee istiidiyoo koo anumaa seenuuf jedhuun alatti konkolaataa keessatti dhaggee gaafa dhaga'u kaasee haga saayitii 4-5tti konkolaataa keessaa gadi hin buune. Gaddi sun na keessaa ba'uu dide yeroo dheeraadhaaf haga ammaa kana na keessaa hin baane guyyaan ani gadde jireenya koo keessatti jedhamu guyyaa Hacaaluu itti wareegameedha. Ammoo naal tokko abjuu natti fakkaata yeroon jalqaba dhagee sana wal cinaa qabee har'a gaafa ilaalu gaddi koo yeroo hundumaa na keessaa hin dhumne guyyaan suni
anaaf guyyaa gaddaa guyyaa jireenya koo keessatti guyyaan baay'eetti gaddeedha guyyaa wareegama Hacaaluu Hundeessaa. Artist Habtaamuu Lamuu jajjabee turte jedhame dhugaadha eeyyee dhugaadha jajjabeen ture jajjabee kan hin ture marsaa 8ffaan leenjifame Baabboo Gambeel bakka jedhamutti innis garuma Wallagga dhiyaate Najjoo irraa fagoo miti achitti marsaa 8ffaan baradhe jajjabee achiin ture dhugaadha. Garaagartummaa yeroo rifeensi kee guutee turee fi yeroo ammaa kanaa nutti himuu dandeessaa? Hin beekan garaagartummaa isaa argee hin beeku. Hin yaadadhus anaaf waan tokko miti. Akkuma rifeensa yeroon qabus yeroon hin qabnes dhugaa waa'ee rifeensa kanaa waanuma namni mamaxxansu tokko tokko argee na yaadadha malee yaadadhee hin beeku. Garaagartummaa isaas hin beeku. Yeroon rifeensa qabus yeroon rifeensa hin qabnes ani bareedaadhuma. Kanaaf garaagartummaa hin qabu naafi. Qoosaa garaagaraa waa'ee rifeensa kootii ilaalchisee Oromoo miirattis namoonni adda addaa qoosanii na kofalchiises na gaddisiises hin beeku. Maaliif filannoo kiyya miti. Rifeensa koo akkas ta'uun anatu filatee godhe miti. Waaqatu na uume. Waan waaqi ittiin na uume kan ammoo ani ittiin qaanfadhu. Namoonni yeroo baay'ee gaafa moluu akka koo ta'anii hin uffatu, koofiyaa uffatu, maal jedhu, hin dhiphatu, hin cinqabu. Ani sana keessaa hin qaban. Maaliif ofii filadhee hin furanne? Waan waaqayyoo naa godhe waan ta'eef waan waaqayyoo naa kenne waan ta'eef otoo raastaa ta'e nan jaalladhaa rifeensa gurguddaa ta'e nan jaalladhaa isatu naa kenne. Hojjisiifachuus immoo nan danda'a miti ree. Ittiin qaanfadhu waan waaqayyoo naa kenne waan ta'eef waan waaqayyoo naa kenne kanatti immoo namni yoo qoosee isaan kofalchiisee isaan itti gammadani isaan na gammachiisu malee anaan wanti na gammachiisus wanti na gaddisiisus hin jiru. Lammaffati immoo an kan uummataati paablikii irra jira sooshaal miidiyaa irra jira haasa'aan jira hojjechaan jira. Dubbii yeroo baay'ee naasaa waan ta'eef waan naasa'u kanaaf kaan amilee koo dha'uudhaaf kan hojjetan jiru kaan natti qoosuudhaaf kan hojjetan jiru ani immoo itti arrabsamee namoota kaan akka isaan bilisa ta'an hin barbaada. Namoonni of dhossanii deeman namoonni rifeensa isaanii dhossanii deeman kuni akka isaan bilisa ta'an hin barbaada. Kanaafan take it easy godha isaaniin gammachiisee itti qoosanii jennaan I don't care nan aarsanii nan gammachiisus waan haaraa miti gaa. Waan namni ofii keetii filattee of goote amma yoo garaan koo guddate nyaata baay'ee nyaadhee garaan yoo na guddate exersaayisiin godhe yoo ta'e namni natti kolfe natti dhaga'ama sun exersaayisii gochuun qabaan jedha. Garuu rifeensa innarraa dhume ana miti kan fixe ofirra. Isa naa kenne innarraa fudhate waan ta'eef nama yoo cinqe namni yoo itti kolfe namni yoo itti gammade namni yoo itti aare maaltu na gashan. Kanaafuu wanti tokko natti hin fakkaatu kooti. Waggoota muraasa kana duula adda addaatu sirratti gaggeeffamaa ture akkamittiin obsaan dabarte namoota immoo duratti duulaa turan kanaaf dhiifama goote ittaanaan jette. Dhugaadha obsa baay'eedhaan hin dabarse waan namni narratti duulaa turan kana ani waan an danda'een uummata kana waa hojjedha saba kootiif waa godha jedheen ture namoonni garuu waan hin hojjedhu kunitti inaafanii narratti bobba'anii warri kaan immoo warri sirriitti nan beenne eenyummaa koo warra hin beenne natti duulaa ture warra natti duulaa turan kanatti aaree hin beekan nan beekan waan ta'eef namni na beeku guyyaa tokko na lolee hin beeku namni sirriitti na beeku guyyaa tokko dhagaa natti darbatee hin beeku. Namoonni natti duulaa turan kun namoota nan beeknedha. Namoonni tokko tokko immoo namoota narratti duulan kana gammachiisuuf kan namooti har'as narratti duulan hin jiraatu. Kanaaf warra kanatti inaaru. Gaafa waan tokko uummataaf hin hojjedha jettee gadi baatu duulli adda addaa sirratti godhamu. Duula sirratti godhamu kana garuu yoo hin sodaatta taate hojjechuun si ta'afu. Dhiistee manatti galuu qabda. Kanaafan ciniinnadhee barumsa namoota na fuuldura turan qabsaa'ota gurguddaa maqaan isaanii hadhaa'aa ture gosni isaanii maqaa isaanii jijjiiranii waan adda addaatti jechaa turan sanarraan barumsa fudhadhe. Kabiraa garuu namoota na gorsaniin qaba. Namoota qabsoo keessa turan namoota ani jaalladhu namoota gurguddaa magaalaan jiraadhu kana keessa maqaa dha'uu yoo na barbaachise akka ifaa jireenyaa fa'aa akka obbo Haaruun Idris fa'aa jedhamu tokkotu jiru gara Siwiidiin kana keessa yeroo namni waan aan jedhu isaan sooshaal miidiyaa keessatti arganii natti bilbilanii adaraa kee gaaf deebii tokko hin kenniniif naan jedhu adaraa kee obsaan bira darbii naan jedhu dhiisii naan jedhu waan fedhan siina jedhani obsaan bira darbii naan jedhanii namoota akkasiin na booda ture namoota waggaa dheeraa qabsoo keessa turanii namoota bu'aa bayii argan baay'eetu ture waan ta'eef isaantu na gorsu. An akka amala kiyyaatti baay'een haara baay'een namarratti faca'aa jedhoota kanan na gorseeti dhiifama gooteettaa feette silayyuu itti naarre waan ta'eef waan dhiifama godhuuf hin qabu. Itti naarre namatti aartuufitu dhiifama goota ani taaree hin beeku itti mufadhees hin beeku gaafa na arrabsan hedduun isaanii amma al tokko tokko fa'aa maal jedhu islaama jibbee naan jedhu. Nan beekan maatiin koo abbaa faati koo islaama ta'uu hin beekan. Anumaan waan maqaan koo Habtaamuu ta'ee fi dhiirraa dhufeefitu kiristaana se'anii irratti bobba'u.
hin beekan waan baay'ee waan hin beekneef godhu waan ta'eef fakkeenyan siin jedha namoota akkasii kanaaf bakka laaddu baay'ee. Ilaalcha siyaasaa keetii nutti himi. Ilaalcha siyaasaan kiyyaa ilaalcha siyaasaa uummata Oromooti. Dhaaba siyaasa Oromoo keessa jiru hundumaa dhaaba kanatu dhaaba koo ta'e namni miseensa ta'ee keessatti hirmaadhu hin jiru. Waggaa hedduudhaaf garuu ammayyuu waraana bilisummaa Oromoo nan jaalladha. Maaliif dhiira tokkicha naaf jecha lubbuu isaa kennuuf bosona galee nama siifan wareegamaa siinan bilisa si baasanaan jedhe tokko jibbuu hin danda'u. Warra kana nan jaalladha. Akka dhaaba siyaasaatti galuu akka ilaalcha siyaasaatti ilaalcha siyaasaa kanan deeggaru waan hin jedhu qabu. Ani Oromoodhumaa fi waa hojjechuu barbaada. Warra Oromoo gidduutti burjaajii uuman kan irrattanii hojjechuu barbaada. Uummatatti kana mul'isuu barbaada. Kaayyoon koos kana aadaa Oromoo, artii Oromoo guddisuudha. Kana malee ilaalcha dhaaba siyaasaa kamiyyuu hin qabani kamirraayyuu bilisa gara fuula duraatti iyyuu hin ta'u. Tokko keessaa filadhu Jawaarii Baqqalaa keessaa eenyuun filatta? Jawaarii Baqqalaa kana bifa adda addaatti ni ilala. Kaatagooriin ani isaanii itti qabu sababii waliin hidhamanii fi sababii waliin dhaaba tokko keessa jiranii fi abaluun filadha waan hin jiru hin qabu. Jawaariin hiriyaa kiyyaa yeroo dheeraa waliin turre yeroo dheeraa wal beennaa akka hiriyaatti walitti sinna dargaggeessa waan baay'een irraa eega. Namni baay'een beektaa eeguma feesbuukiin uumame kana waan dhalanne itti fakkaata. Hedduun keenya interneetuma kana gubbaatti dulloomne amma tokko lama irraa faaltokii irra waliin turre maqaa kiyya ani irraanfadde maal ture maqaan kee barasanii? Tolaa Bulii. Tolaa Bulii maqaa akaakayyuu kiyyaa yookiin abbaa haadha kiyyaati beektaa maqaa feekillee hin turre. Yaadachuudhaaf. Baqqalaa Garbaa turannoo isaa biyya keessa taa'ee qabsoo bilisummaa Oromootiif bu'aan ni buusaa ture malee dhagaluusaa waan beekuu fi isaan kana keessaa dirqama abaluun wal dorgomsee waan keessaa filadhu hin qabu maaliif kaatagooriin lamman isaanii itti kaa'adhetu kaatagoorii adda addaati akkaataa itti kaa'adhe kan biraadha akkaataa itti kaa'adhe kan biraadha kanaaf lamman isaanii yoo naafi tokkuma akkasittan fudhadha. Garuu eenyutti baay'ee sittaa eenyuun jaallatte onaan jette immoo Jawaarii wajjin baay'ee wal beeka. Jawaarii wajjin baay'ee walitti siqa akkasittan fudhadha. Obbo Lammaa Dooktor Lammaadhaa fi Obbo Leencoo Lataa irraa immoo eenyu jara kana lammanis kaatagooriin itti qabu isaan lammanis tokko. Obbo Leencoo Lataa nama umurii isaa guutuu qabsoo bilisummaa Oromoo ka'ee ture nama bishaataa poolitikaa addunyaa nyaatee harkaa qabuun alanfate. Obbo Lammaan Magarsaas immoo nama siyaasa Itoophiyaa keessatti akka dargaggummaatti reef mul'achaa jiru. Kaatagooriin jara kana lammanii wal dorgomsiisuuf hin qabu maaliif walii ilaallatan lamman isaanii. Gaaffiin kun baay'ee cimaadha lammaa itti qaata fariitii fi keekiyyaa keessaa keekiyyaa badhaanee keessaa eenyuun filattaa naan jette tokkoffaa irratti abaluudha lammaffaa irratti abaluudha jechuu nan danda'a. Lamman isaanii artistiidha. Riitimiin isaan ittiin taphatan baay'ee wal fakkaata. Qabiyyee isaan walaloo barreessanii fi kennaa isaanii irratti garuu lamman isaanii kana qabee wal cinaa qabee immoo tokkoffaa irra baluu yeroo hin jedhee itti qaanis natti naaru keekiyyaanis natti naaru lamman isaaniif iyyuu jaalalaaf kabajaa guddaan qaba. Hojii isaan hojjetan baay'ee nan jaalladha. Sabboontota artistoota naa fi gaaffii tokko hin qabu. Tokkoffaa irra garuu eenyu keessa lammaffaa naan jette keekiyyaa tokkoffaa irra kaa'een itti qaa lammaffaa irra kaa'uu danda'a. Asirratti laakinoo Caalaa Bultumeetiif Saaliyaa Saamii jettee Caalaan Bultumee walaloonsaas yeedaloonsaas hojiinsaas hundi isaayyuu baay'ee bareedaadha. Saaliyaa Saamiis akkuma kana hojii babbareedaa hojjetti. Gara kana yeroota kan lamman kanaaf yoon tuqaa kennee fi Saaliyaa Saamii intala dubartii haadha ijoollee lamaati. Yeroo baay'ee dookumentarii adda addaa hojjetti. Artii keessa dabartee waan biraa hojjetti. Artii keessa dabartee uummata Oromoo iddoo adda addaa jiran kana fiddee uummatatti matti waan ta'eef Saaliyaadhaa fi nambar 1 irraan ka'aa fi Caalaan Bultumees nambar 2 irraan ka'aa fi jechuudha. Abdii Fiixeef Usmaan Hukkumee. Abdii Fiixeef Usmaan Hukkumee keessaa Usmaan Hukkumee gaafa inni oduu dubbisu baay'ee natti tola. Abdiin immoo interview gaafa nama godhu baay'ee natti tola. Abdii Fiixeef Usmaan Hukkumee keessaa immoo filachuun yoo dirqama ta'e lamman isaaniif iyyuu kabajaa qabaadhu jaalala qabaadhu malee Abdii Fiixeen filadha. Guyyoo Waariyootii fi Abiraam Birruu. Guyyoo Waariyoof Abiraam Birruu gaafa oduu dubbisu baay'ee natti tola. Guyyoon immoo gaaffii jedhee gaafa inni gaafatu natti tola. Akkuma tokkoffaaf lammaffaarra keessatti yoo mul'ateera waan ta'eef Guyyoo Waariyoodhumaan tokkoffaarra ka'a. Abiraam Birruus immoo lammaffaarra ka'a. Hayyee ka'ettaantu Dooktar Alii Birraadhaa fi Nuwoo Goobanaa keessaa naan jettee gaaffii hin qabu. Dooktar Alii Birraa muuxannoo waggaa hedduu ta'e walaloosaa, yeedaloosaa, sagaleesaa, hojiisaa hunda isaa keessa Dooktar Abiyyiin jedhee
Dooktar Alii Birraa tokkoffaarran ka'a Nuuroo Gobanaa lammaffaarra. Hirphaa Gaanfureef Daawitee Mokonnoon ani Daawitee wajjinis baay'ee walitti siqeenya qabna. Hirphaa wajjinis baay'ee walitti siqeenya qabna. Waggaa hedduu tajaajiluudhaani Daawitee dhuma mataa isaa godhattee gaaffiif deebii goote Hirphaa Gaanfuree ilaaleen sirbatti gale waan jedhuufi anis Daawiteenis Hirphaadhuma filanna. Akka hangafaattis akka hojii yeroo dheeraa hojjechuuttis jechuukooti. Shukurii Jamaaliif Kadir Martuu muuziqaan ittiin taphatu yeroo hundumaa reegeedha. Natti tola. Aboo laaluu aboo. Kanaaf Kadir Martuu Shukurii lammaffaarra yoon kaa'e Kadir Martuu tokkoffaarraan kaa'e jechuukooti. Habtaamuu Lammuuf Abdii Nuuresaa kun gaaffii maalii qaba? Ofii kun maaltu na caala jedhan alticha keessan hin jedhem gooticha keessan qaxalee keessan gaafan jedhu tokkoffaarra of kaa'u kooti. Waan hin of jaalladhuuf wayyaa babbareedaa uffadhee ofirraa aadee shittoo uffadhee waan adda addaa lubbuu kootiif waan baay'een godha. Of caalaa Abdii jaalladhu jettaati. Abdii gaadhiifama. Of caalaas hin jaalladhu waan fedhe yoo ta'u. Kanaaf akkasii OBN dhaa fi ETV OBN hin jaalladha. OBN afaan koo baay'ee dubbata waan ta'eef ETV badaa ilaalees hin beeku irratti dhiyaadhees hin beeku hojii koo jedhee banee hin beeku. OBN sagalee uummataa OBN sagalee bilchiginnaa sanatti nu jijjiiraa malee OBN gaariidha. OMN dhaa fi OBS gaaffii gaarii shaadha kun. Qabsoo Oromoo keessatti OMN waan baay'ee hojjetee waan baay'ee godhee uummata Oromootiif waan baay'ee nu buuseera. Isaanii fi OBS garuu yoo wal dorgomsiisee OBS guyyaa tokko gargaarsa uummataan gaafannee nama tokko nama lamaanitu ofirratti hirkannoo mataa isaaniitiin hojii baay'ee hojjetu waan ta'eef jajjabeeffamuu qabu waan ta'eef tokkoffaarran ka'a isaaniin. Kana gaafan jedhu immoo OMN jibbeechuu koo miti. OMN immoo lammaffaarran kaa'e jechuukooti. Otoo addunyaa kanarraa jiraachuudhaaf guyyaa tokkitti qabda siin jedhan guyyaa sana akkamitti dabarsita jette. Gaaffii maalii qaba? Jilbeenfadheen fuula Waaqayyoo duratti bo'aa oola. Dhiifama kootiifin Waaqayyoon kadhachaa oola. Maatii kootiif ijoollee koo walitti qabee isaanii wajjin mari'achaa oola. Nagaan itti dhaammachaa oola. Garuu waan hundaa keessa guyyaa tokkitti qabda naan jedhan guyyaa tokkitti kanaan fuula Waaqayyoo bira jedhu cubbuu kootiif dhiifama gaafadha. Gaaffii na gaafatteef hedduu galatoomii ulfaadhu nagaan jiraadhu YouTube Oraazii subscribe godha. Egaa turtii artiist Habtaamuu Lamuu wajjin gooneen akka bohaartan abdii guutuu qabna. Itti aansessi nama guddaa tokko isiniif qabannee dhufnaa akka surpriseidha. Waan kanatti akka bohaartan abdii guutuu qabna. Subscribe gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. Qophii itti aanuun hanga walitti deebinutti isin jaalanna nagaa nuuf turaa babbaa'e. Orazi Top 10. Orazi Top 10.